Akkam nagaa jirtu har'a mata duree biraadhaan walitti deebinee jirra. Mata dureen kiyyarraa ilkaan daa'immanii riqsiisuu yookaan foon ilkaan daa'immanii riqsiisuu diddi maasqoorreexa jedhama afaan Amaariffaanii. Mee waa'ee kanarratti maatiin hammam hubannoo qabu kan jedhu barnoota gabaabaan qabadhee jira. Kanarraa waan hedduu argattu. Wanti kun hawaasa keenya keessa hedduu waan faca'ee jiruuf irraa barattu waan ta'eef akka armaan gadiitti na hordofaa. Chaanalii kanaaf aaraa taanaan waa'ee fayyaa daa'immanii fi akkasumas fayyaa haadholii barsiisaa. Na hordofuu hin dagatinaa yookaan sabiskiraayib gochuu asumaan gara barnoota kootti darba. Bara 1575 sarjiniin biyya Faransaay tokkotu daa'ima tasa du'e tokko saba maaliif akka du'e osoo sakatta'u saba kanaaf du'e kan jedhu dhabe. Osoo dabaree jiru daa'ima tasa du'ee dhufe osoo sakatta'aa jiru daa'imni kun saba kanaaf du'e kan jedhu dhabeetu qorannoo isaatti fufe. Wanta xiqqoo daa'imman biroo tasa du'anii argaman irraa daa'ima kana adda godhee jabaachuu foon ilkaanii daa'ima sanaa ture kan ogeessi kun xiqqoo adda baase. Daa'imni du'ee dhufe kun saba tokkollee hin qabu haa ta'u malee foon ilkaanii isaa xiqqoo ni jabaata kanneen daa'imman biroorra. Foon ilkaanii jabaataa kanas muree yeroo ilaalu hundeen ilkaanii jalaan dhufee jira. Ilkaan biqilaa jira jechuudha jalaan. Yeroo foon irraa jabaatee jiru kana kutee ilaalu. Ogeessi fayyaa kunis sababni du'a daa'ima kanaa jabaachuu foon ilkaanii kan ka'e ilkaan biqilchuu dhabuu daa'imaadhaan lubbuun daa'imaa darbe jedheeti guduunfe jechuudha. Kawuzii waan dhabeef sababa waan dhabeef jabaachuun foon ilkaanii kun akka ilkaan hin biqilne taasisee lubbuu daa'imaa dabarse jedhee guduunfee akkasitti fudhate. Guyyaa sanaa eegalee barattoota isaa fi akkasumas maatii daa'immaniif gorsa kana dabarsuun yeroo daa'imman amala dhaban, yeroo daa'imman qaamni isaanii ho'u, yeroo daa'imman garaa kaasu, akkasumas harma hodhuu didan, ulfaatinni qaama isaaniillee yoo dabaluu dide foon ilkaanii isaanii muruu eegale. Furmaanni kana jedhe. Booda ogeeyyiin hedduun fudhatanii addunyaa waliin ga'anii haa ta'u malee yeroo sanatti mallattoon kanneen kun dhibee biraadhaan akka dhufuu danda'an hin beekaman turan. Fakkeenyaaf garaa kaasaan, ho'inni qaamaa dabaluu, amala dhabuun, ulfaatinni qaamaa dabaluu diduun, harma hodhuu diduun dhibeewwan hedduu wanta kana fidan hin beekaman turanii bara sana keessaa. Akkasumas waa'een baakteeriyaa, waa'een vaayirasota adda addaa, waa'een jarmoota adda addaa dhibee hedduu fidan hin beekaman turanii. Kanaaf wanti kun dhibee kana fidanii foon ilkaanii kana riguu yookaan muruu ittuma fufan jechuudha bara sana keessa. Haa ta'u malee walakkaa jaarraa 18ffaa eegalee ogeeyyiin hedduun wanta kanarratti xiqqoo mormii kaasuun qorannoo hedduu taasisanii booda wanti kun faayidaa tokkollee kan daa'immaniif hin qabne haa ta'u malee kan miidhaa qabu. Fakkeenyaaf yeroo foon kun muramu kan dhukkubbii cimaa isaanitti fidu akkasumas mallattooleen hedduun ammaatiin sababa ilkaaniidha jedhanii dhaqanii riqsiisan kun mallattooleen hedduun isaanii dhibee fayyaa daa'immanii biroon kan dhufan waan ta'eef yaala sirrii osoo hin argatiin ilkaan riqsiisanii osoo furmaata eeganii daa'imman hedduun akka tarii lubbuun isaaniillee darbuuf saaxiluu danda'u jechuudha. Har'ama booru fooyya'aa daa'imni jedhanii eegu ilkaan riqsiisanii haa ta'u malee dhibeen daa'imaa dhibee biraadha. Daa'imni dhibee biraa keessa galee dhumarratti mana yaalaa dhaqaa yookaan lubbuun daa'imaa darba jechuudha. Akkasumas dhibeewwan fayyaa karaa ilkaan daa'immanii mursiisuun daa'ima tokko daa'ima biraatti darban daa'ima sanaaf saaxiluu mala jechuudha. Egaa wantoota sababa kanaaf erga jaarraa 19ffaa as biyyoota hedduu keessatti wanti kun gonkumaa hafeera, dhorkameera, raawwataa hin jiru, miidhaa malee kan faayidaa hin qabnedha jechuudha. Mallattooleen sasalphaan yeroo daa'imman ilkaan biqilchan agarsiisaniif fala biraa barbaaduudha malee yookaan fala biraa fayyadamuudha malee gonkumaa foon ilkaanii riqsiisuun miidhaa malee faayidaa hin qabu. Haa ta'u malee ilkaan biqilchuun ho'a cimaan fidu, ho'a qaamaa, garaa kaasaa cimaan fidu, akkasumas harma hodhuu gonkuma diduun fidu, ulfaatina qaamaa dabaluun didu, wanti kun dhibee biraadha jechuudha. Dhibee sasalphaa fiduu danda'a. Isaan kan ammoo furmaata gama biraadhaan ogeessa mariisanii argachuudha malee ilkaan riqsiisuun gonkuma faayidaa hin qabu, miidhaa fida malee. Haa ta'u malee ammas haadholiin hedduun biyya keenya keessatti akka fayyaduu malutti waan itti himamee guddataniif wanta kana simachuun foon ilkaan daa'immanii gubsiisuu kan itti fufanii jiru jechuudha. Gochi kun egaa barmaatilee boodattafaadha hafuu qaba. Kanaaf hanga danda'ametti daa'imman ilkaan isaanii gubsiisuu yookaan diddi maasqoorreexa jedhamu kana gonkuma dhiisuu qabna jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif galatooma turtii gaarii.